daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan manni kunillee gurguraa fi kaaree 380 kaartaa irratti ammoo 360 gatii isaa ammoo miliyoona 19 jaani wudiddirii qaba ammoo irraa gabbuufama akkasi. daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. har'a akka jirru Burraayyuudha. manni kun kan itti argamu Burraayyuu. daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kun kaaree 350 gatiin isaa ammoo miliyoona 5,500 jedhan. manni kunis gurguraa fi kaartaa irratti 140 lafa irratti ammoo kaaree 160 akkasi gatiin isaa ammoo miliyoona 5 kunillee bishaan qaba ifaallee ni qaba. kun kalaasiin isaallee keessa kutaa 7 jechuudha. daawwattoota keenya manni amma argaa jirtan kunis gama alaatiin illee isin agarsiisa. kaartaa qaba akkuma argaa jirtan manneen illee gubbaa qaba. kaartaa kaaree 310 gatiin isaa ammoo miliyoona 5 akkasi. gama alaatiinis manni kunoo akka fakkaatu kana fakkaata. karaa makiinaa guddaarra bal'aadha akkuma argaa jirtan. duubaan illee ni jira jechuudha. kunoo akkuma argaa jirtan manneen kunillee walumaan jira jechuudha. kana fakkaataa kaaree 310 akkasuma manneen ofirraa qabullee agartanii jirtanii gatiin isaa miliyoona 5 jechuudha. irraa gabbooma jechuudha. irraa gabbooma abbichi bitate yeroo dhufe gatiin irraa gabbooma jechuudha. kana fakkaata. manni kunillee gurguraa. ያንተ ስልክ ሲጠኛለኝ ሰጣሁት አንቺ akkuma argaa jirtan manni kunis kaaree 360 kaaree 360 gatiin isaa ammoo miliyoona 4 jechuudha. kun akkasi kana fakkaata daawwattoota keenya. manni kunillee akkuma argaa jirtan waliin. lafti isin argaa jirtan kun lafa kaarameetira 200 kaartaa irratti garuu ziyaadaa qaba 200 wayii. warra gartee hoteela godhachuu barbaadan mana nyaataa godhuu barbaadan warra naggadaaf sirriitti lafa ta'u jechuu lafti kun. manni kunillee walumaan akkuma isin jee kaaree 200 wayii gatiin isaa ammoo miliyoona 12 gatiin isaa miliyoona 12 irraa gabbooma ammoo. har'a Burraayyuu jirra. lafti kun lafa gartee mana nyaataatiif ta'u akkasuma lafa gartee naggadaaf ta'u waan ta'eef akkana gatiin ol ka'e.